the border and Kiev is warning of a possible invasion. Hooggantoota qondaaltoo siyaasaa bilisummaa Oromoo daratee hidhamtoota siyaasaa hidha jiraniif sagalee ta'uuf kakaayeffat duulli tuutara qophaa'ee jedhan waraanni biltsiginnaa dhumaati lammiilee biyyattiitiif kisaara dhaqqabsiiseen itti gaafatamu qabmalee badhaafamuun qabuun immoo yaadu kumaand poostii loltummaa Tigraayiiti kanaan itti xeeyyan godin qeellam wallagga aana anfilloof naannoo sii mootummaan dhiyootan waraana guddaa bifaara waan bobbaasu hordofee ilmaan namaa dhumaatti guddoof saaxilamuu jiru jedhan ye'uun ingidaa waan odeeffat qaba. Waraanni mootummaa konkolaattota 69 fe'amee kallattii sadiin gara aanichaatti bobbaafamuu kan himan namni kun waraanni garasitti bobbaafame uummata nagaa dararaa jiraachuu fi namoonni nagaan akkanumaan ajjeefamaa jiraachuu ibsan. Itoophiyaatti ergama dagaaf Afrikaatiif maanguddoon araarumnoota Itoophiyaa Olisaajoon Obasaajoo Maqalee deemee deebi'uun isa dhaga'ame. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Amaara Dr. Yiliqaal Kaffalaa immoo uummati Amaara humna shororkeessaa qolachuuf qophaa'uu qabaa jechuun jiru gabaasii hamidiyaa naannichaati Abiraam Birruu waa walitti qinces qaba. Amajjii 10 kibxata kaleessaa immoo qondaalonni mootummaa naannoo Amaaraa caasaa naqaa caasaan nageenyaa fi siivilii korarra oole. Korri kun pireezidantii naannichaa dabalatee hoogganoota godinaa fi qondaalota caasaa kanneenii waliin taa'ame. Pireezidantii Yiliqaal haleellaan humnoonni Tigraay nurratti raawwatan itti fufee waan jiruuf waraanaaf qophaa'uu qabna jedhan. Oduu Afrikaatiif addunyaatiin immoo Soomaliyaaf Moskoorra dubbanna. Dhaabbati jaajju Soomaliyaa hojii eegumsa nageenya buufaddirra xiyyaara biyyattii kama qoddisho jiru ministeerti biyyattii dabarseen kennuu jedha. Biyyatti Vladimir Putin Raashiyaan immoo Yuukireen waraanuuf karoora tokkollee hin qabne jechuusi ajansi France Press barreesse. Ameerikaan qawwee harka qabdi lafaa jennaan dhukaasuun hin baasisuu yaada xiinxaltoota siyaasa Raashiyaa ture. Amajjii 12 guyyaa roobii guutuun oduu qabnu kun. Hoogganoota fi qondaalota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoota siyaasaa hidhaa jiranii fi sagalee ta'uu kan kaayyeeffate duulli Tiwiitaraa geggeeffamaa jira. Duulli kun dhaadannoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo mara hiikaa jedhuun hidhamtoonni siyaasaa 50 ol kan manneen hidhaa Itoophiyaatti guramanii jiran hatattamaan akka hiikamaniif kan gaafatudha. Mana ofiitti hidhaa dhaabbii irratti kan argaman hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalatee gaggeessitoonni dhaabichaa biyya keessatti argaman guutuutti jechuun bifa danda'amuun erga hidhaatti guuramanii waggaa caaleera. Qaamni aangoorra jiru hammam tibbanaa hoogganoota KFO dabalatee namoota galmee Jawaar Mohammad jalatti himanni irratti dhiyaatee hidhaa turan hiikus waa'ee hoogganoota adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiranii wanti dubbate hin jiru. Kana malees kutaalee Oromiyaa garaagaraatti sababa ilaalcha siyaasaa isaaniitiin darbees akkanumaan sababa eenyummaa isaaniitiin namoonni qabamanii hidhaatti guuraman manneen hidhaa biyyattii keessatti ogguramanii jiran kumaatamaan lakkaa'amu. Dhimmi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo fi namoota hidhaa jiran kana nu yaaddessaa kan jedhan qopheessitoonni duula Tiwiitaraa kana namoonni carraa duulaa kana irratti hirmaachuu qaban dammaqinaan hirmaachuun hidhamtoota siyaasaa Oromoof sagalee ta'uu akka qaban waamicha dhiheessanii jiru. Duulli Tiwiitaraa kun akka Oromiyaatti sa'a 11 yookaan 5 PM irraa eegalee geggeeffamee jira. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo fi naannoo isheetti tibbana mootummaan humna waraanaa guddaa bobbaasuu hordofee dararamni uummata nagaa mudataa jiru hammaachuu jiraattota gidduudha kanneen OMN dubbise himan. Dilbata darberraa eegalee waraanni konkolaattota 69 fe'ame kallattii sadiin gara aanaa Anfillootti bobbaafamee jiraachuu kan ibsan maddi odeeffannoo keenya. Keessumaa iddoo Garjeedaa jedhamutti maanguddoota dabalatee namoonni nagaan hedduun akkanumaan ajjeefamaa jiraachuu ibsan. Haalli uummanni keessa jiru yaaddessaa ta'uu himuun uummanni Oromoo hawaasa nagaa rakkoo jabaarraa bu'ee jiru kanaaf sagalee ta'uun akka barbaachisu dhaammatanii jiru. Guutuun oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Murnaan gorra jiruu fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lola geggeeffamaa jiruun wal qabate yeroo dheeraaf tajaajilli quunnamtii marti cufamuun haala naannichatti deemaa jirullee adda baafachuun rakkisaa kan ta'e godinaalee Wallaggaa lixaa fi Qellem Wallaggaatti mootummaan humna waraanaa guddaa bobbaasuu odeeffannoon qaamolee garaagaraa irraa arganne ni mul'isa. Humni waraanaa guddaan garasitti bobbaafamuu hordofee Qellem Wallaggaa aanaalee garaagaraatti hawaasni nagaa rakkoo hammaataaf saaxilamaa jiraachuun ibsameera. Aanaalee godinichaa keessaa tokko kan taate aanaa Anfillootti namni bilbilaan arganne
argannee dubbifne OMN'tti akka himanitti keessumaa dilbata darbees rakkoon hawaasa aanichaa mudataa jiru hammaateeraa jedhu. Waraanni mootummaa konkolaattota 69 fe'amee kallattii sadiin gara aanichaatti bobbaafamuu kan himan namni kun waraanni garasitti bobbaafame uummata nagaa dararaa jiraachuu fi namoonni nagaan akkanumaan ajjeefamaa jiraachuu ibsan. Haala mudateen dargaggoonni qe'ee gadi lakkisanii bosonatti baqachuuf dirqamuu isaaniis himaniiru. Amma naannoo keenya kanatti amma Ambilloorra amma wanti jiru hundumtuu haala rakkoo haala yaaddasaa akkamii keessa jira beektan iddoona duudhuma jirreenya achi nutti yaaru. Gara Ambilloorra irratti immoo garuu kan isaan bobbaasan amma kallattii sadii itti dhiqan beektaa gara barjeedhaa kan tokko karaa suddii iddoo jedhamtu irraan itti dhiqanii tokko asirraan itti dhiqanii tokko immoo karaa fincharraan achi asitti galanii beektaa. Waliigala matiin ajaatamii sagal beektaa. Waraanni amma gara keenyatti yaa'ee biyya kana jeeqaa jiru waraanni biqilaa kuni jaarsa jaartiillee kan bakkeetti hin tuffannedha beektaa. Isintu wajjin jiraata isintu kan dhabe jechuudhaan mana gara fuudhee kan ajjeesaa jiru. Uummanni hundumtuu halkan ala bulaa guyyaa baqatee oolaa karaan daandii ta'anii hojii isaanii hojjetan illee karaan baarii kan gara beektaasi. Amma gaafa ayyaanni barumtaasaa sanbata guddaadhaa ta'e haala ulfaataa keessa jira beektaan. Aanaa Anfilloo iddoo Gabjeeda jedhamutti maanguddoota dabalatee namoonni nagaan hedduun ajjeefamuu odeeffannoon qaamolee garaagaraa irraa arganne ni mul'isa. Dhimma kana quba qabduu jennee kan gaafanne jiraatan aanaa Anfilloo Gabjeedatti gochi hamaan uummata nagaa irratti raawwatamuu quba qabna miidhaa dhaqqabe adda baafachuuf garuu haalli jiruun hin dandeessifnee jedhu. Haalli hawaasichi keessa jiru akkaan yaaddessaa ta'uu ibsan. Amma uummata gara Gabjeedaa kana keessa jiru beektaa amma akkatti illee adda baafannu qabnee jirra. Gaafas rakkoo keessa galchan naannoo keenya irraa ibsaa balleessu ibsaadhaaf neetworkii wal irratti bananii jiru. Beektaa dargaggeessa kana kallattii maal adamsu. Ajjechaa inni gubee taate gara Gabjeedaa kana amma baay'ee uummanni isaa uummata baay'ee dhume jechaa jiru. Akkatti illee inni adda baafannu akkaataa isaa nuu galuu didee baay'ee turuuleen jiru beektaa gara halleeni. Dhukaasa hamaadhaa fi horii ijoollee illee waan raabuu hin dandeenye. Baay'ee inni uummatachiisanaaf baay'ee yaadda guddaa qabna. Horiin uummatii jaarsa jaartii mana jalatti hidhatanii raatanii kan ajjeesanii uummata nagaadhaan isintu qallabaa isintu wajjin hin jira jechuudhaani. Kanaan booda illee jedhanii beektaa aanaa muggii irratti amma immoo cina Finfinnee booda jiraatu jedhanii kaleessa walgahii yaasanii geggeessan beektaati. Uummanni aanichaa ulaan quunnamtii martitti cufamee haleellaan irratti raawwatamaa jiraachuu OMN dhalattoota naannichaa irraa qulqulleeffateera. Uummanni ba'aa gala dhorkamee jireenya isaa idilee geggeeffachuu danqamuun rakkoorra jiraachuu dubbatu. Guyyaa kaleessaa immoo walgahii jedhanii magaalaa muggii irratti uummata walitti qabuun isin finna jedhanii itti dhaadachuus himan. Adeemsa qaamni aangoorra jiru naannichatti hordofaa jiruun egereen hawaasa kanaa balaa jala waan jiruuf uummanni Oromoo sagalee nuuf haa ta'uun dhaamsa jiraattota aanichaati. Oduu keenya itti aanuun pirezidantiin naannoo Amaaraa Yiliqaal Kaffalee uummanni Amaaraa humna shororkeessaa qolachuuf qophaa'uu qabaa jechuun waamicha dhiheessan. Humni Tigraay kophaa isaa osoo hin taane gareelee finxaalayyii fi humnoota alaa kanneen akka Ijipti diriirsee waraanaa jira jedhu. Tibbana mootummaan federaalaa hidhamtoota siyaasaa lakkoofsaan muraasa ta'an gadi lakkisuu hordofee muraasni humnoota Amaaraa gara mormiitti dacha'ee jira. Abrahaam Birruu gabaasa dabalataa qopheessee jira. Pireezidantiin mootummaa naannoo Amaaraa Yiliqaal Kaffalee uummanni naannichaa garaa hiruu dhiisee garee shororkeessaa TPLF balleessuuf qophaa'uu qabaa jedhan. Pireezidantichi haala yeroo naannichaa irratti ibsa miidiyaaf kennaniin ummanni naannoo keenyaa hoogganoonni TPLF mana hidhaatii bahuu isaaniitti dallanee jedhan. Dallanuuf immoo mirga qaba. Warri kun yakkamtoota jedhan. Amajjii 7 mootummaan federaalaa himannaa qondaalota TPLF akka Sibaat Naggaa, Muluu Gabra Egzaabeer, Qeddusaan Naggaa, Ambaasaddar Abaadii Zamuu fi Abbaay Olduufaa gallakkisuun isaanii yaadatama. Amajjii 10 kibxata kaleessaa immoo qondaalonni mootummaa naannoo Amaaraa caasaa naqaa, caasaan nageenyaa fi siivilii korarra ooleen. Korri kun pireezidantii naannichaa dabalatee hoogganoota godinaa fi qondaalota caasaa kanneenii waliin taa'ame. Pireezidantii Yiliqaal haleellaan humnoonni Tigraay nurratti raawwatan itti fufee waan jiruuf waraanaaf qophaa'uu qabnaa jedhan. Uummanni keenya hiikamuu qondaalota TPLF irrifachuu hin qabu ka jedhan pireezidantichi ammallee uummanni keenya garee shororkeessaa kana balleessuuf qophaa'uu qabaa jedhan. Humnoonni Tigraay qaamota baay'ee waliin waraanuu kan jedhan qondaalli kun finxaaleeyyii Qimaant, Gumuzii, Shanee, Ijiptii fi biyyoota biroo jechuun tarreessan. Oduu wal qabatuun paartii mormituu naannichaa Abin hiikamuu hidhamtoota siyaasaatiin dallanuu ibsee jira. Abin ibsa wiixataa Amajjii 9 baaseen mootummaan dogoggora seena qabeessa raawwatee jedhe. Wanni hojjetame haqaa fi namummaa kan hin qabnedha jedha. Walamantaa mootummaa fi uummata gidduu balleessaas jedha. Paartiin mormituu Izeemaa jedhamus haqatu tuffatame jedhee ibse. Murtoo mootummaan hidhamtoota siyaasaa hiikuutti dallanuu yoo ibsu. Warri mana hidhaatii bahe marii biyyaalessaa hirmaachuu hin qaban jechuunis ibsa isaa keessatti eeree jira Izeemaan.
Paartiin Innaat jedhamu immoo mootummaan hidhamtoota siyaasaa hiikuun murtoo giddu seentummaadhaan raawwatame malee mootummaan karaa seeraa murteessee miti jedhe. Ibsa paartilee Amaaraa kanneen ilaalchisee hayyuun siyaasa Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofu Reenee Liifoort akkana jedha. Wanni yaada paartilee kanneeniin walitti araaramne tokko bakka hoogganoonni isaanii jirani. Hoogganoonni Abinii fi Zeemaa caasaa mootummaa keessatti muudamanii hoogganaa jiru. Durataan paartii Abin obbo Ballataa Mollaa ministeera innoveeshinii fi teekinooloojiiti. Qondaalli olaanaan Zeemaa Biraanuu Naggaa immoo ministeera barnootaati. Kanaafuu warri kun murtee mootummaa keessa akka jiranitti yaadama. Eega murtoo mootummaa kana qeeqanii maaliif caasaa mootummaa gadhiisanii hin baarree jedhee gaafata Reeneen. Yaanni pireezidantii mootummaa naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaalaa Abiyyi Ahmadiif akeekkachiisa fakkaatayyuu kan jedhe Reeneen Abiyyi TPLF wajjin marii akka hin teenye itti muusaati jedha. Paartileen mormitoota Amaaraa tunneen loojikii harkaa hin qabduu jedha beekaan Faransaay kun. Hidhaadhaa hiikamuu qondaalota TPLF hordofee adeemsi siyaasaa jiru kan mul'isu kaampiin humnoota Amaaraa gara mormiitti dacha'uusaati. Kaampiin kun araara biyyaalessaa jedhamu keessattis mormitoonni Oromiyaa fi Tigraay akkanumallee qaamonni hidhatan akka hin hirmaanne warra mudhii hidhatee falamaa jiru keessaayi. Kaampiiwwan kunneen dantaa murnoota isaanii irraa kan hafe akkuma beekaan Faransaay kun jedhu loojikii ittiin araaraa fi marii biyyaalessaa morman hin qaban. Hoogganoonni isaanii caasaa mootummaa keessa bakka jiranitti hamilee murtoo mootummaa Abiyyi Ahmad itti mormanis hin qabani. Itoophiyaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa fi maanguddoonni araaraa humnoota Itoophiyaa keessatti wal waraanan araarsuuf socho'an Olusegun Obasanjo Maqalee deemanii akka deebi'an gabaafame. Adeemsa araaraaf Maqalee fi Finfinnee gidduu deddeebi'aa kan jiran Obasanjoon qondaalota naannichaa qaamaan argatanii dubbisanii turan. Obasanjoon imala isaanii miilanaatiin qondaalota Tigraay waliin marii bu'a qabeessa gochuu isaanii nan amanaa jedhan dubbi himaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa gama Tiwiitara isaaniitiin. Olusegun Obasanjo waraana mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti deemaa jirutti xumura gochuuf tattaaffii taasisaa jiraniin mootummaa Ameerikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee qaamolee garaagaraa biraa deeggarsa jabaa qabaachuun isaanii ni himama. Gama biroon xiyyaarri Olusegun Obasanjo akkuma dachee Tigraay gadi lakkifteen daqiiqaa muraasa keessatti haleellaan diroonii Tigraay keessatti raawwatamuu ibsan obbo Geetaachoo Raddaa. Wanni kun waan akkuma carraa walirra bu'eedha jedhanii yaaduun dogoggoradha kan jedhan obbo Geetaachoon kun gocha lubbuu miiliyoonotaan qumaara taphachuu 4 kiiloo irraa hoogganamu ta'uu ibsan. Hawaasni addunyaa gochoota raawwatamaniin yaaddofni jechuudha darbee gochicha dhaabsisuuf tarkaanfii qabatamaatti cehuu dadhabuusaas qeeqanii jiru obbo Geetaachoon. Haleellaa diroonii fi xiyyaaraa irra deddeebiin Tibbana Tigraayitti raawwatamuun lubbuun lammiilee nagaa hedduun baduu miidiyaaleen addunyaallee gabaasaa turaniiru. Haleellaan kun mooraa baqattootaa fi iddoo buufata namoota sababa waraanaan qe'ee isaanii irraa buqqaafamaniitti raawwatamuun UNICEF dabalatee qaamolee garaagaraa irraas qeeqaa jabaa hordofsiisee jira. Oduudhuma walqabatuun waraanni Biltsiginnaa dhumaatii lammiilee biyyattii fi kisaaraa qaqqabsiiseen kan gaafatamu malee kan badhaafamuu qabu miti jedhe Koomaand Poostiin loltummaa Tigraay. Dhumaatii lammiilee biyyattii kumoota dhibbaa fi kisaaraa loltoota isaarra qaqqabeen waraanni Biltsiginnaa seeratti dhiyaachuu malaa jedhan Koomaand Poostii loltummaa Tigraayiif dubbi himaa kan ta'an Koloneel Gabree Gabratsaadiq. Qondaalonni waraanaa sirnichaa loltoota kumaatamaan lakkaawaman dhumaatiif saaxilanii jiru. Meeshaalee waraanaa gurguddaa biyyattiin qabdus ittisuu dadhabanii jiru kan jedhan dubbi himaan Koomaand Poostii waraanaa Tigraay kunis seeraan kan isaan gaafachiisu malee kan badhaasaaf isaan kaadhimu hin turre jechuun qeeqan. Badhaasni kun uummata Itoophiyaatti qoosuudha kan jedhan Koloneel Gabree Gabratsaadiq. Qondaalonni Biltsiginnaa loltootaa fi ajajoota isaanii booji'amanii jiranillee haaluudhaan loltoota ni ajajna jedhaniifiyyuu dantaa akka hin qabne ifatti mul'isanii jiru jechuun yaadachiisan. Sirni Biltsiginnaa Abiy Ahmed waraana Tigraay maqaa balleessuuf ololaa adda addaa deemsisaa jiraachuu kan dubbatan dubbi himaan Koomaand Poostii loltummaa Tigraay kun waraanni Biltsiginnaa meeshaa hidhatee ture harcaasee Tigraay haga Dabra Biraanitti baqataa ture. Hamilee ittiin loltoota isaanii qeequ akka hin qabnes dabalanii himanii jiru. Waraanni Tigraay kaayyoo loluu fi diinota isaa sirriitti adda baasee beekaa kan jedhan Koloneel Gabree Gabratsaadiq. Humni waraanaa Tigraay dirqama itti aanuuf qophii fi ga'umsa gahaa qabaa jedhanii jiru.
Sirni biltsiginnaa tibba kana muudama sadarkaa waraanaa fi badhaasa maqaa adda addaa qabu qondaalota waraanaa loltoota hedduu rukuchiisanii kisaaraa qaqqabsiisan jedhamanii komataman kanaaf kennee turuun isaa ni yaadatama. Oduu biraatiin ammoo humnoonni Tigraay haleellaa haaraa waraana biltsiginnaa irratti taasisaniin qabiyyee isaanii raayyaa qobboo keessatti jabeeffataa jiraachuun dhagahamee jira. Tarkaanfii haleellaa haaraa humnoonni Tigraay fudhataa jiran kanaanis bakkoota akka jaarrota gubbaa baddannaa lakkuu fi gaarreen zoobiil jedhaman qabatanii magaalaa qobboo fageenya dhiyootti to'ataa akka jiran maddeen keenya waraanaa mirkaneessanii jiru. Adda waraanaa raayyaa kanaan torbee lama dura waraanni biltsiginnaa hanga magaalaa Allaamaxaatti fuulduratti deemee kan ture wayitaa ta'u haleellaa humnoonni Tigraay deebisanii taasisaniin magaalota akka Allaamaxaa, Waajjaa fi Dhummuugaa dabalatee bakkoonni hedduun tarsiimoo loltummaaf barbaachisoo ta'an yeroof humnoota Tigraayin dhuunfatamuu maddeen oduu sirnichaatti dhihoo tahan gabaasaa jiru. Dhaabbanni basaasaa Somaaliyaa hojii eegumsa nageenyaa buufata xiyyaaraa guddichaa biyyattii ministeera tikaa biyyattii kan ministeera muummee Hassan Roobleen hoogganamutti dabarsee hin kennu jedhe. Waldhibdee bulchoota lamaanii jechuunis kan ministeera muummee Hassan Rooblee Hussein Roobelee fi pirezidantii biyyattii Abdullahi Farmaajoo gidduutti ta'aa jiruun addunyaan yaaddoo qabdu ibsachuu irratti argamti. Somaaliyaan ammoo waggoota 20 booda miseensota mana marii bakka buutota uummataa filachuuf guyyoota 3 qofatu ishee hafee jedhamee jira. Siyaasni Somaaliyaa kun eessaa garamitti waan jedhu guyyoo waariyoo akkatti aanutti isinitti. Disagreements between Roble and President Mohamed Abdullahi Farmajo have been blamed. Dhaabbati jaajju sokaan basaa Soomaliyaa hojii eegumsa nageenya buufata dirree xiyyaara biyyattii kan Moqodishoo jiru ministeerti biyyattiitti dabarseen kennuu jedha. Waldhibdeen pirezidaant Mohamed Abdullahi Farmajootiif muummee ministeera Hassan Rooblee guyyaan boowwamata biigaaf Afrikaa Soomaliyaa ta'uun itti fufuu jirti. Waggoottan 20 oliif mootummaa dhabuun mandhee gara Alshabaab qaturtu Soomaliyaan ammallee sababa ngootii wal nyaachuu irratti argamti. Dhaabbati basaasa kunis sumayyuu eegi ministeeritti biyyattii akka dirreen farda kunis jalgaltu gaafate humni waraana hedduu buufata dirree xiyyaara idil addunyaa bobbaasuun dheedisuniyyuu eega jiraachuusa miidiyaaleen Soomaliyaa gabaasan. Pirezidaantiin Soomaliyaa Abdullahi Farmaajoo aangoo dheereffachuuf jecha yeroo filannoo dheeressuun dabrimmoo aangoo muummichi ministeera Hussein Roobelee ugguru isaatiin wal qabatee Soomaliyaan afaan qarree du'arratti argama. Farmajo used the National Assembly to gain a no confidence vote against former Prime Minister Hassan Ali Khari. Jaalli Saayyaas Afaan Warqiitiif Abiy Ahmad Ali Farmaajoon muummichi ministeera hariiroo hojii pirezidaantummaa waliin hin qabjechuu walakkaa Fulbaan 2021 keen muummichi ministeera kan hojii irratti ture. Irri deebiin hojii deebisee ammallee dhiyootaan dadhaban. Dhimmi nageenya Itoophiyaatiif biyyi Mahammadu Farmaajoo Soomaaliyaa ilaalchisuun bulchaa Keeniyaa Buuru Keenyaata waliin torbe lamaan dur bilbilaan kamariyaati ministeera jala Ameerikaa Antooni Blinkan aangorra ittifamu muummichi ministeera Soomaliyaa Hassan Roobelee jabeessee mormuun filannoo walabaaf haqa qabeessaa godhamu qabdi jechuun akeekachiise. Wal dhabdee Roobeleetiif Farmaajootiin wal qabate dirree bookar waraana hataa Soomaliyaa saambatu dhuuf kana majjigaaf 15 bar 2022 irra jalqabuun kura dhaachuuf qophii jalqabu si Aljazeeraan gabaase. Lower house elections will be completed by February 25th, 2022. Wal dhibdee war lamaanii kanaaf sababi dheerachuu aangoo qofin turre jedhu durra guddoo waajjirti biyyaalessa Soomaliyaa Ikraan Taliil Faaraa hordofee warri kun lamaan jechuun pirezidaantichaaf muummichi ministeera jabdu ilwalti didiimessu waladhaa turan. Dujaajjus tanaatiif sababi sirrii beekamu baatullee dhoksa pirezidaanticha Hayni Abiyyiif Isaayyaas Afaan Warqi waliin ta'uu loltoota gar Tigraay bobbaas waan qabduu fi jechuu jiru. Niitii ta'uu xabajii 2021 irra jalqabees buutee siira buma beeka. Waajjirri biyyaalessa Soomaliyaa dhabamu siitiif Al-Shabaab maata. Ijoolleen abdii godaanee Al-Shabaab immoo rabbil nuduuchin nanuun talina garree jedhu. The territory Al-Shabaab controls in Somalia is shrinking.
the group has also just emerged from a leadership struggle. Muummichi ministeera jechuun Hasan Roobale manni murtii waraan biyyattii dhimmisi akka qorata jechuun hoggana dhaabte nageenya biyyattii gusuun nam dhibiin bakbuus pirezidaantichi immoo tarkaanfii muummichi ministeera fudhatu kun dogongor jechuun wal dhabaan khana duub dhaabbat jaajjus yookaan basaasaatiif ministeerri biyyaalee Soomaaliyaa wal tammeessuun aaraaf iltolchee jedhu ministeerri biyyattii muummichi ministeera Hasan Roobaleetiin hogganaama waajirri basaas biyyattii immoo Farmaajooti jedhu Roobalee mudde 27 bar 2021 humni waraanaatiif umnooti nageenya ajaja fudhachuu qaba ministeerti har'a malee pirezidaantii irra ta'uun qab jechuun ajaj dabarsa Farmaajoon nafan qolchuuf akkan taajabeessaa eega jechuun loltoota bobbaas cufaafu aangoon pirezidaantii Farmaajoo jedhuuf keessa baatii jedhaan huraman marii bakka bu'oota uummataatiin walitti qophaa'u jiru Roobalee Farmaajoon Soomaaliyaaf Al-Shabaab egeroo fi murteeffachuuf qophii jabduu jiru jedhaan. Somali leaders announced on Sunday they had struck a deal to hold gara oduu addunyaatti wayitaa ceenu ammoo loltoonni Raashiyaa 100 lakkaa'aman dhiheenya kana daangaa Yukireenitti imaluu isaanii hordofee biyyoonni lixaa yaaddoo qabaachuu wayita ibsatan Ameerikaan gama isheetiin Raashiyaan Yukireeniin kan weerartu taanaan qoqqobbii jabaan kan ishee eeggatu ta'uu dhaadattee jirti. Sababa kanaan torbanoota lamaan dura pirezidantiin United States Joe Biden fi bulchaan Raashiyaa guddaan Vladimir Putin bilbilaan walitti dhaadachuun isaanii kan yaadatamu wayitaa ta'u Raashiyaan Yukireeniin weeraruuf yaada hin qabu jechaa jirti. Guyyoo Wariyoo gabaasa CNN fi AFP irraa argate akka ta'utti qindeesseera. While Russia insisted it had no intention of invading Ukraine, biyyatti Vladimir Putin Russia Ukraine waraanuuf karoor tokko lakkin qabne ajansiis France Press barreessa loltooti Russia hakum dhibbaatama lakkaa'amtu daangaa biyya Awurooppaa hammarsu si hordofee mootummaan Volodymyr Zelensky akka jaba muddamuun arreessan laftarsaas Ameerikaan xuume yoo dhiirtaatan biitaa weerara jechuun Moskoo akeekachiifte warri lixa Ameerika hordofuun girrisee qabaa dhaqanii dadhaban amma kun Russia waaqaaf lafa beeka Kevin hadhuuf karoor tokko leen qabu jechuun jirti qondaaltoti Ameerikaaf Raashiyaa jalqabbar 2022 kee bilbilaa walitti dhaadachuu isaanii hordofee maarii sadarkaa olaanaa biyyoota lamaan jidduu gaggeessuuf diri Switzerland Jenevaa kor qabatanii turan haa ta'uuti garuu adokhori sunillee hingayi Raashiyaa Yuukireen waraanuuf akka yaadin qabna Ameerika beeksisuun isii oduudansaa jedhu walgayii naannoo sa'aatii 7 oliif qondaaltota lamaan kan jidduu wiixata gaggeeffamtee jedhaniin biyyooti kun lamaan jechuun Moscow DC muddama naannicha mul'achuu jirxiqqeessuuf yaalii taasisan akka itti fufan waliigalu isaanii CNN gabaas. To the high stakes call between President Biden and Russian President Vladimir Putin. Muddee bar 2021 pirezidaantii United States Joe Biden if bulchaa Raashiyaa guddaan Vladimir Putin dhimma kanarra wal dhabanii bilbilaan walitti dhaadachuu isaanii gabaasne ture. Haasawu gaafas bilbilaan godhan kanarra waaccife kadhadhaban jaarsi gana 78 Biden Jr. Moscow qoqqobbisiin seena biillafa keessatti argiteelle dhageetteelle beenneen dhabanaas jechuu isaa taanse Putin United States Ukraine halchite qoqqobbin urkeete taanaan hariiroo Ameerikaaf Moscow waliin qabdaddaan kuti jechuun isa addunyaa mamseef biyyooti kun lamaan qarayyuu waliin jaalatan Ameerikaa Raashiyaan karaa hackers yookaan hattoota kompiitarisiitiin filannoo teenjeeqa turti jechuun himaatti Vladimir Putin naga qaba dhimmi biyyi nama keesseen beek jechuun waakkaata ministeerri ajaala Raashiyaa Sergey Lavrov walgayichaan duub ibsa gaazexeessitoota kennee jedhaniin Yuukireen tontoomuuf karooraaf kaayoomaatu lakkin qabnu waayillanteen Ameerika faattimne jirraa jechuu jira ittaantuun ministeer ajaala Ameerikaa Windi Shirman immoo mariin kun yaaddoo nageenya qaama lamaaniyyuu irratti hubannoo fooyyaa akka jiraatu jajjabeessuu kanaafillee duub marii ifaatiif kallattii turjechuusii BBC gabaas dippiloomaatoti Ameerikaaf Raashiyaa dhimmi Yuukireen kanarra mari'achuun ka waliigalan yoo ta'an kun seena biyya Ameerikaatu keessatti is jalqaba ta'uu danda'a jechuu jiru. Moscow is deploying troops along the border and Kiev is warning of a possible invasion. Kun kanaan adoo jiru Raashiyaan umniti waraan neetoo Awurooppaa keessa qulqulloofta akka baatuuf gaafachuun isii tokko dhalchanii tokko jeesuu fakkaattii jechuu jiru. Wal dhibdee Moskoof Washington DC kan qofalleen turre bulchiisi Biden Jr. Putin mootummaa barree sagalee uummata saamuun barangoo fi dheereffate jechuun itti gaama. Filannoo paarlama Raashiyaa
walakka jifulbaan barkum lamaaf diddami tokko godhamuun Puutiin mo'adhee jedheen morkattooti jajjaboon dhuugi filannoota irra guramuu dubbata. Pireezidaantii Raashiyaa Puutiin kura uummata saamuun sagalee caalmaa mo'adhi jedhullee uummati bira fudhatamisa diqqaacha dhufu xiinxaltooti siyaasaa ragabaa'u. Hancufaaf immoo sababi gaagam jireenya waasaa malaammaltummaaf cuf caala hidhamu morkata beekama Alexis Navalny akka ta'uun oolletti tilmaama. Alexis Antonovich Navalny mootummaa Raashiyaa mormuun ka beekam dureen paartii mormituu man hidhaa keessa sunki nyaachifamuun rakkachaa ture. 1,000 candidates in these parliamentary elections backed by a tactical voting campaign. Namichi hummanidhaa keessa duunaa mootummaa Raashiyaatiif rakkoo guddoo kajedh dhiirsi Jiil Baayiden Joo'ee Navalny akka gad lakkifam gaafatullee Puutiin namichi mukatti dhuunir taa'ee tontoommuun tumuu jira. Ameerikaan hin dhukaasin siin jennaan qawwar ka qabda laf kaa'u. Ta'uu baannaan nyaatamtaa yaadi xiinxaltoota Raashiyaa ture. Mooskoof DC'n Baayideniif Puutiin walti dhaadachuun rafaanum nagaatiin walaasaanii mari'achuu jiru jedhan. Russia wants legal guarantees that Ukraine will never become a